السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني ورمو تيج توتوريال. الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجار الله هن كبجارا بك جرتن مرت نغو. دعوتوتن كي فيديو اور راخنا كيسا حالة تليجرام كيسن اسم ملي نمني برودا اكسينو هندن دينye بس ما كوبا كيسني تين قلفچو اسدن ديسن يوكين خود يدان قلفچو دن ديسن اسم برسيس. گام برمسات اندر مندرت وروني يوتيوب چانل كينيا فاروتا تم بغنا گا انو تے چانل كينيا سبسکرائب گرچون دگتنا دا yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool ka jettoon rakkaa yaddaadha barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaal keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. hayya daawwattoota kiyyaa teelegiraama keessan isin malee namni biroodha akka seenuu hin dandeenye basmaa quba keessaniitiin qollofachuudhaaf yookiin koodiidhaan qollofachuudhaaf teelegiraama keessan galtanii achi booda sarara sadeen kanatti kilikni gootu achi booda seetingis ka joon kilikni gootu achi booda privacy and security kan kilikni gootu achi booda asilatti passcode lock ka jettu nigirtii irratti kilikni gootu achi booda enable passcode ka jana kilik gootu achi booda koodii itti gootu haala kanaan koodii afur jechuudha. Ammallee deebitaniituma koodii amma itti guutan itti guutanii achi booda haala kanaan isiniif banama. Yeroo haala kanaan isiniif baname amma wanti gochuu qabdan as jalatti kanoo akkuma argaa jirtan basmaa quba keessaniitiin qollofachuu yoo barbaadan jechuudha. Wanni tana kanoo oonii gootan. Inni galee haala kanaan basmaa quba keessaniitiin isiniif banama jechuudha. Basmaa quba qulfii jawwaala keessaniitiin jechuudha inni galee. Asilatti daqiiqaa meeqaan booda qollofatu eeyyamanii gootanii jechuudha. Nama daqiiqaa tokko irratti haa cufatu yoo barbaadan yeroo hundeessan daqiiqaa shaniin booda gooruu dandeessanii ani daqiiqaa tokkoon booda haa ta'uti. Haala kanaan booda teelegiraama keessan namni isin malee hin seenu jechuudha. Hayya daawwattoota kiyyaa yeroo qollofame jechuudha. Yoo barbaadan koodii itti guutasaniin banatan haala kanaani. Yoo immoo hin barbaanne asirratti akkuma argaa jirtan basmaan jira basmaadhaan banatu jechuudha. Haala kanaan basmaa isinii fida. basmanaan haala kanaan teelegiraama keessan baratanii fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een arge kan raafaa deemu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.